badhaasa rabbiin nuuf kennee ati caya diin islaamii halkaniif guyya barsiiftaa jecha rabbi kan qabne shakkii fi mami obsaaf kutannoon barachaa har'a gahuun walaaftuumi baga geessan guyyaa eebbaa yaa urjiiwwan markaza daarusalaami baga geessan guyyaa eebbaa yaa urjiiwwan markaza daarusalaami badhaasa rabbiin nuuf kennee ati caya diin islaamii halkaniif guyya barsiiftaa jecha rabbi kan qabne shakkii fi mami obsaaf kutannoon barachaa har'a gahuun walaaftuumi baga geessan guyyaa eebbaa yaa urjiiwwan markaza daarusalaami baga geessan guyyaa eebbaa yaa urjiiwwan markaza daarusalaami bismillaaniin eegaladhaa ergaa tantoo waa hundumaa hudurfadhe maqaa isaatiin yoon eegalee hojii tantoo naaf bareechaa jechuus qalbiidhaan hubadhe hamtuu nafsiyyaaf shayxaanaas yaa rabbi koo siiniin irraa gaarretadhe awwaa beekee hin dubbadhu waan ati naaf laaffifteen walii qindeessee dubbadhe natiis yaa hafiis kan koo jecha keessa yoonii mucucaadhe imalli koo inni raaf laagari eeybadini daarusalaama burradhe yaa eebbifamtoota arraa baga geessan guyyaa eebba waa hundumaa hudurfadhe olmaa keessaantu guddaadha anis tanaafin hirmaadhe anis tanaafin hirmaadhe halkaniif guyya barsiiftaa jecha rabbi kan qabne shakkii fi mami obsaaf kutannoon barachaa har'a gahuun walaaftuumi baga geessan guyyaa eebba yaa urjiiwwan markaza daarusalaami baga geessan guyyaa eebbaa yaa urjiiwwan markaza daarusalaami salaamullaahi alaykum yaa ikhwaanii inta ganneetoo salaamta bakkuma jirtan maratti isin irraa haa jiraatu nagayaaf rahmanni gooyta gammachuu guyyaa arraatan maatii daarusalaam tana dhugaa wana markaa gata har'a guyyaan kasaaniiti namuu dhufe laal hirmaata xiqqaa guddaa namaa kunoo miira gammachuu gaariitu fuula isaaniirraa mul'ata sabriin teessee yoo baratte firii laffaatii ni garta firii laffaatii ni garta qophii tootis seenuun dura hadiyyaadhaan siniif qaba narraa qeebaltanii laata urjiiwwan markaza kootii hamilee isaanii eeguudhaaf maal godhuun narra jiraata jettee hamileetti horte yaa uktii teenya maakida nuus finne bakkaan siif geenye kan tola oolte gumaata kan tola oolte gumaata halkaniif guyya barsiiftaa jecha rabbi kan qabne shakkii fi mami obsaaf kutannoon barachaa har'a gahuun walaaftuumi baga geessan guyyaa eebbaa yaa urjiiwwan markaza daarusalaami baga geessan guyyaa eebbaa yaa urjiiwwan markaza daarusalaami badhaasa rabbiin nuuf kennee ati caya diin islaamii halkaniif guyya barsiiftaa jecha rabbi kan qabne shakkii fi mami obsaaf kutannoon barachaa har'a gahuun walaaftuumi baga geessan guyyaa eebbaa yaa urjiiwwan markaza daarusalaami baga geessan guyyaa eebbaa yaa urjiiwwan markaza daarusalaami tiin barachuuf ol ka'anii mudhii isaanii hidhatanii biyyarraa fagachuun isaanii of jijjiiruudhaaf ja'anii malee tiin barachuuf miti beekaa duraan niyyaan isaanii har'a carraa hellaan kunoo quraana rabbi baranii jiruu isaanii gandalachuu diiniin ibsachaa jiranii jabaadhaanuuf yalammiitoo hojii gaariitti jirtanii biyyaan jijjiirraadde malee hin jijjiirre ankoo diinii jettee diinkee baraa jirta jecha rabbii laal furqaani jabaadhaamee afoon kankoo hin laafina waa garii faadha jettanii akkaan guddaa keessan qoonni
jabaadhaame afoon kan koo hin laafina waa garii faadha jettanii akkaan guddaa keessan qoonni halkaniif guyya barsiiftaa jecha rabbi kan qabne shakki fi mamii obsaaf kutannoon baracha arra gahuun walaaftuumi baga geessan guyyaa eebbaa yaa urjiiwwan markaza daarusalaami baga geessan guyyaa eebbaa yaa urjiiwwan markaza daarusalaami diinaa rabbii keetii beeytee haaqasaa eeggatu kana waa hundarraa husiif caala nama diinsaa baree beekuu gargar baafatee hubataa waan haraamii fi halaala yaa urjiiwwan guyyaa arraa eebbifamaa jirtan obsaan barattanii jecha caala rabbumaatu sin filatee gartan kunoo guyyaa arraa firii lafaatiidha calla obsa qabaachuu keeysaniif gartan kunoo guyyaa arraa isa eebbaa kan dabaala mee ammallee nuuf jabaadha hin xumurre kun eegala hin xumurre kun eegala halkaniif guyya barsiiftaa jecha rabbi kan qabne shakki fi mamii obsaaf kutannoon barachaa irra gahuun walaa yoomii baga geessan guyyaa eebbaa yaa urjiiwwan markaza daarusalaami baga geessan guyyaa eebbaa yaa urjiiwwan markaza daarusalaami badhaasa rabbiin nuuf kenne ati caayaan diin islaamii halkaniif guyya barsiiftaa jecha rabbi kan qabne shakki fi mamii obsaaf kutannoon barachaa irra gahuun walaaftuumi baga geessan guyyaa eebbaa yaa urjiiwwan markaza daarusalaami baga geessan guyyaa eebbaa yaa urjiiwwan markaza daarusalaami markazni daarusalaam kun iddoo haraa galfii qalbii rabsaa sunnaa rasuulaati isa keessatti barachaa jirti lammiin biyyaa baate tan duraam hin baratini quraana rabbii biyyatti gahee isaa yeroon kaasuu hedduu qalbiin naraafamti barsiisaa gaarii qaba ustaaz Shamsuddin Jawaar qalbii gaarii namaati jabaadhaanuuf yaa ustaazii deemaa meenuuf fuulduratti halkaniif guyya barsiisaa jirta kunoo diin rabbiiti ilaahiin siifaa bareechuu jiruute kan dalachuutti ilaahiin siifaa bareechuu jiruute kan dalachuutti halkaniif guyya barsiiftaa jecha rabbi kan qabne shakki fi mamii obsaaf kutannoon barachaa irra gahuun walaaftuumi baga geessan guyyaa eebbaa yaa urjiiwwan markaza daarusalaami baga geessan guyyaa eebbaa yaa urjiiwwan markaza daarusalaami badhaasa rabbiin nuuf kenne ati caayaan diin islaamii halkaniif guyya barsiiftaa jecha rabbi kan qabne shakki fi mamii obsaaf kutannoon barachaa irra gahuun walaaftuumi baga geessan guyyaa eebbaa yaa urjiiwwan markaza daarusalaami baga geessan guyyaa eebbaa yaa urjiiwwan markaza daarusalaami